Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Akkasuma Oromoon ka biyya keessa jiruu fi kammoo biyya alaa jirullee nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaan akkuma marti keenyaa beeknu akkuma marti keenya argaa jirru duutii ilmaan Oromoo guyyarraa adada guyyaatiin adada torbaanitiin adada ja'aatiin adada waggaatiin nutti dabalaa deemte. Boru nurraa dhaabatinaa beekanii jennee cal'isaa turre. Oromoon waan irratti waan wal dhabe malee waan irratti wal dhabe tokko hin qabu. Oromoo duutii Haccaaluu doo Oromoo maraatti. Doo Oromoo miiliyeena 50ti Oromoo wanti kanarraa nu hafee wanti kana booda eegganu tokko illee hin jiru. Oromoo nuti osoo kadheen gadda du'ee bineensi nyaate gumaa isaa nuu kafalaniif eeggannu har'a duutii Haccaaluutti deebi'e. Oromoo duuti Oromoo ajjeechan ilmaan Oromoo ajjeesaa jiranii man isaatitti ajjeesaa jiranii bakka inni dalagatee galutti ajjeesaa jiran osoo san arginu osoo san beeynu dhiisinu jennee osoo nu eeynu har'a ija nu jaamsan Oromoo sagalee ummata Oromoo dhaamsan. Wanti kanarraa nu hafe tokko illee hin jiru. Daadhii Galaan gumaa isaa osoo hin baasin achitti hafe. Sababa nu Daadhii Galaan jecha Daadhii Galaan gaafii Daadhii Galaan dhiifneti har'a Haccaaluutti dabre. Harayaa mitiin beeyna garuu. Daadhii durallee eebbisa addunyaatti dhabnee beeyna. Nadhii Gammadaa gootota Oromoo kan lakkoofsan hanganan jedhamne itti dhabnee beeyna Oromoo. Garuu sun hunduu dabre. Sun hindi wareegame ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiru tu kafala gumaa isaanii. Garuu achirraa wanti hafe ka Haccaaluu Hundeessaa xumura gabrummaa dararaa ilmaan Oromoo mana biyya isaaniitti irratti dararaman ajjeechaa Oromoon alaa fi keessatti illee du'aa jiru. Nageenya Oromoof Oromiyaa ta'uu qabdi duutii Haccaaluu Hundeessaa. Haccaaluu Hundeessaa boodatti wanti nu hafe tokko illee hin jiru Oromoo. Oromummaan nu walitti himan yoo gumaa Haccaaluu Hundeessaa baafan. Oromummaan nu walitti qabnu yoo waan Haccaaluun Hundeessaa du'eef galmaan geenne Oromoo. Karaa inni irratti du'e kana yoo galmaan geenne Oromummaa walitti himachuun maqaa wal lakkaayachuun miiliyeena 50 jennee lakkoofsa wal himuun hin taatu Oromoo. Wanti har'a Haccaaluurra gahe duuti har'a Haccaaluu Hundeessaa osoo waa inni waan balleessin osoo inni nama tokko harkaan hin tuqin maadheen gadda Minilik farda yaabbatee farda Oromiyaa keessa harreen dhufee Oromiyaa keessatti dhufee farda yaabbate jechaaf jecha tana takkittii du'e. Jecha tana takkittiif du'e Haccaaluu Hundeessaa. Farda Oromooti fardi inni yaabbatee siidaa dhaabaniif jedhe santu isa lubbuu isaa baase har'a. Oromoo gumaa goototaa baafachuu dadhabnullee karaan isaan irratti wareegame maaliif akka wareegamu beekuu qabna. Nageenya Oromoo fi Oromiyaa tiisuuf dhiigni isaanii wanni jigeef lubbuun isaanii wanni ba'eef bakka jiranitti
nageenya uummata Oromoo eeguuf. Wanti Hacaaluullee dabree amma achi nuu taya nuu hafee nageenya Oromiyaa nugaa jennee ta'e nuuf tokko illee hin jiru. Wallaahi umrii kiyya kana keessatti takka artiistota ima gadda. Nama birootillee ima gadda. Takka akka Hacaaluutti boo'ee takka illee hin beeku. Qalbiin na cabe maal akka ta'e haga ammaatti abjuu natti fakkaata. Yoo miidiyaan OMN illee dabartu sila dogongoraa waan jedhu amanuu dadhabe. Takkaan gaddine gaaf daadhii galaanillee du'u gadde garuu takka akka Hacaaluu Hundeessaa gaddee hin beeku. Odoo inni diinni Amaarri har'allee diina Oromooti, borullee diina Oromooti, har'allee diina Oromooti jedhee dubbatu osoo inni beeku lubbuu isaa jirri baafte. Boolla isaa daadhinaa guutuu Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa yoo islaamantanillee rabbiin waan inni wareegame waan inni irratti wareegame yoo dhugaa Oromootiif wareegame rabbiin jaannatti isaa haa kennu. Wanti kun takka illee hin jiru. Garuu waan inni du'eef waan inni irratti du'eef qofa yoo galmaan geenne bilisummaan osoo yaa rabbi bilisummaan agarsiisi jedhee inni boo Oromiyaati jedhee osoo inni boo biraa wareegame tana bilisoomsine ummata keenya miskiinaa fi kamana hin qabnee fi kamana qabullee ka jireen ofii injifatuu hin dandeenyellee lubbuu ofii dhabu kana galmaan geennee fi bilisummaan irratti wareegama tana ilmi isaa dhaalchisuu qabna Oromoo. Osoo inni guyyaa tokko haran galfatin quuqama Oromooti jedhe osoo inni guyyaa tokko jireenya gaariin jiraatin osoo inni guyyaa tokko mana gaarii keessa hin jiraatin isin martuu hin beektan torbii takka dura akka mana hin qabnee fi akka immoo mootummaan Abiyyii kun akka isin binne akka Oromootti isin jijjiirre isin martuu beektan Oromoo. Garan nu gubate wallaahi garan nu gubate. Namtichi kun Minilik jechaa turre wanna Minilik caala hammaata. Takka dhiiga Oromoo hin qabu naasuu qabaabar odoo dhiiga Oromoo ta'e foon ofii foon biratti hin murani. Osoo dhiiga Oromoo qabaate takkitti lubbuun ilmaan Oromoo hin baatu. Manni haadha hiyyeessaa hin gubatu. Manni abbaa hiyyeessaa hin gubatu. Ka dalagatee galu karatti hin du'u. Ka dalagatee galu ajjeesanii reeffa isaa kabaja dhogganii bineensi hin nyaatu. Osoo dhiiga Oromoo Abiyyii hin qabaate. Dhiiga Oromoo bineensi akka malatti hin nyaatu. Osoo Wallaggaa gubatan baqatan beelli bu'e Wallaggaa sagalee ta'uu fi qabna jennee nu iyyinu wanti san caalu nutti dhufe ka sagalee isaa ta'u kayoo lallabe jalaa awwaata kayoo jedhe jechi isaa takkittiin onni nama jiisu gootonni sibiila dhabne Hacaaluu Hundeessaa wallaahi dhalatullee dhalatillee lafa tanarra hin jiru akka Hacaaluu Hundeessaa goon dhaqqisa artiistota mutan keessa fide Hacaaluu Hundeessaa waan Jawaarin addaan jiru takka hin jiru. Lubbuun Jawaariitii fi lubbuun Hacaaluu Hundeessaa gootummallee yoo taate yoo beekumsaan wal caalan malee gootummallee wanti wal caalan tokko hin jiru Hacaaluu Hundeessaa fi Jawaar. Ilmi akka Hacaaluu Hundeessaa addunyaa tanarratti lammata deebi'ee Oromoo hin dhalata. Goonni akkasii hin dhalata jenne wanti aynu takka illee hin jiru. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo bakka jirtaniin falmadha. Bakka jirtaniin dhugaa teessanitti iyya. Dhugaan Rabbiillee kadhadhame. Yooma Rabbii mokkortiifoo akkana nu godhe. Waggaa 150 gabroomne. Ajjeefamne dararamne biyyarraa ari'amne. Garuu galma gahuu hin dandeenye. Dhaaboliin siyaasallee galmaan nu gahuu hin dandeenye. Amma achi Oromoo takkitti yoo asii dhaamu barreeffama Jawaar bichaan eegina. Jecha Jawaar bichaan eegina. Bakka jiranii wal ijaaranii tokkummaan falmachuu. Akkuma irra Hacaaluu dhabne kana osoo hin beekin Jawaar illee nu harkaa nyaatti.
osoo isa kana hin geenne osoo bakka kana hin geenne oduu sagalee Jawaartan nu harkaan dhaamsine waan jarri irratti cichaniif kan waan Haccaaluun irratti wareegameef tana galmaan geenne Oromoof Oromiyaa bilisoomsine nagaan irra jiraachuu feena Oromoo. Wanti nu amma booda Oromoo wal himannullee takka hin jiru. Namticha dheengadda Ameerikaatti du'e. Lubbuu nama tokkootiif jedhanii qabeenya meeqa bade? Lubbuu nama tokkootiif jedhee addunyaan meeqatu gadi qabatee waan isaa dubbate? Oromiyaan har'a sun lammii biyya sanii osoo hin ta'in erga biyya san seenee lammii san fudhate malee akka inni lammii biyya sanii hin taane abbaan fedhallee hin beeku. Garuu lubbuun isaa fooliis harkatti baatee ji'a tokkoof cinaa waan Ameerikaan taate isin martuu miidiyaa irratti argaa jirta. Rakkoo nama tokkootiif qabeenyi meeqa bade? Haccaaluu Hundeessallee waan saniin adda laalu tokko hin jiru. Haccaaluu Hundeessaa haqa isaatiif du'e, biyyi isaatiif du'e, nama isaatiif du'e, Oromoof Oromiyaa du'e. Kanaaf isinitti illee dheeressee Oromoo bakka jirtanii ka'a. Dhugaan hin turti malee hin dhukatti malee ol baati, hin qal'atti malee hin cittu dhugaan ol ka'e yeroo hin geette. Wanti Haccaaluu booda nuu dhufa jennee eenyu takka illee hin jiru. Bilisummaan Oromoo amma booda Haccaaluu irraa hafti nuu dhufti jennee wanti eenyu takka illee hin jiru. Kanaaf bakka jirtanitti ka'aa wal kakaasa diina ofirraa buqqaasaa Oromoo. Kanaaf wanti Haccaaluu irraa nuu hafe hin jiru. Haccaaluun xumura gabrummaa, bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaa ta'uu qaba. Waan inni wareegameef tana galmaan gahuu qabna. Karaa inni irratti wareegame tana galmaan gahuu qabna Oromoo. Kanaaf hundumti keessan bakka jirtaniin Haccaaluu Hundeessatii du'aa godhaaf akka Rabbiin jaannata ofii kennisu. Akka Rabbiin jaannata ofii kennuuf du'aa godha. Dhugaa irratti du'e, dhugaaf du'e, waan ofiiti irratti du'e, lafa ofiiti irratti du'e, man ofii keessatti du'e. Haqa namaan saamne, haqa namaan namaan tuune, namaan zolloome. Dhugaa Oromootiif du'e. Kanaaf bakka jirtanitti Haccaaluu Hundeessatii du'aa godha akka Rabbiin jaannata ofii kennu. Akkasitti jajjabaadhaa nagaa keessa naa ture bakka jirtanitti.